kana sirba obboleettii teenya gartee daangaadhaaf sirba haaraa tokko kennee jennaan hawwiin isaanaafis hojjedhu itti natti dhufte jechuudha sirba. Argadheeti moo hawwisiif hojjedha jedheeniitiin mee waan akkamsi hojjedhennaan sirba akka waadaa amma baastee naan jette jechuudha. Amata tokko dura jechuudha. Kanaan amma waadaa barii anaa miti kan hojjete hiriyoota kootti hojjete sirbicha sanii walaloo jeedaloo istaayila sanii hojjetan Ibrahim jeedaloo jechuudha. Ibrahimii Birhaan Zarihuunii fi Nimoonaa Kabbadaati jechuudha. Waan akkana jaratti hojjete waan ta'eef meegaa jarri si faayaalanii naman si hojjisiisa jedheeniiti jaraa wal qunnamsiise. Jarattis bilbilee himee Ibrahimitti himee isiinis bilbila kennee fi walii bilbilanii sirba kana saampila isaa siif erguu danda'uun abbaan hayyamamaa ta'e gadhiisuu dandeenya. Tokkoffaa wannoo isaa kennuu barbaadeeti jeedaloon mataa isaatiin walitti dhiyaata malee achi booda jeedaloo kompiiliitiliin jijjiiranii dhugaa dubbachuudhaaf amma isiin hojjete sirba sanatti ergiteeti. Shukriin koomee waan akkanaati jennaan sirbichi mataan isaa natti tolee dhugama jechuudha. Isiidhamaaf hojjechuuf turre nu sirbicha jechuudha. Isimaa akka waan gaarii hojjechuuf hedduun fedhii qaba sii galee rabbis na arga waan ta'eef. Kanaaf inni sagalee kootii waraabee ergee akkana godhii akkana sootee jedhaanii itti himaa ture jechuudha. Isiin bakka sirraa'uu qabu. Isattis jechuudha. Kanaaf sirba tokko itti laffaatee hojjettee eegasii namni qabatee yoo badee ati sirba jechuun akka ilmoo keetiiti sii galee biyya namaa keettee sanuu yeroo keetirraa fudhattee waan tokko cinqamtee hojjetteeti. Wanni sun yoo lafatti bade sitti hin tolu sii gala. Akkamnaa jirtu hundumti keessaniyyuu baga jiraattanii amma naa danda'amee gabaabsuu yaalaa waa'ee dubbii amma deemaa jiru kanarratti ibsa kennuu barbaadeenii maaliifi hundumtuu kan haasa'aa jiru natti fakkaata isa jedhurra haasa'aa jira. Namnis kan wal lolaa jiru natti fakkaataadhaanii kanaaf jedhee natti fakkaataa keessaan isin baasaa jedheeni maaliifi haqni haqa. Ani maraatuu miti ummata amma kana fuuldura dhufee kun ta'eera jedhee haasa'uuni tokkoffaa anaaf qaaniidha. Lammaffaa ani maqaa koo duwwaatu hin ta'ini maqaa maatii koo eeguun narra jira. Kanaafuu sobaanii yookaan immoo nama xiqqeessuuf yookaan nama wal nyaachisuuf as ba'ee seenaa maatii koo nama balleessu miti ani kana naa hubadhaa. Dubbii kana garuu dhiiseen ture wanti kun kan happen godhee jaanuwaarii irra ture namatti sin dubbannee waa takka waa'ee kanaa yuun kaasne ani maaliifi dhiisee gatiin tureef amma wanti kun maaliif amma ka'ee isa jedhu irratti bira geenyaa maaliif tartiibaanii akka historii isaa understand gootanii fi jalqabaa kaasee amma dhumaatti maal happen akka godhe yoo isiniif ibsee yeroo sana understand kan gootan yeroo sana jedhee dubbii kana akka dhaabbatu gatiin barbaadu fi maaliif waan happen ta'eera godhameera. So duraan dursee maal jechuu barbaadaa sirbi kuni kan kooti. Sirbi kun kan kooti gaafan jedhu sirbi walaloo fi yeedaloo anaaf barreeffame. Kan barreesse Ibrahimi. Ibrahim wajjin kan walitti na fide Shukriidha. Shukriin Ibrahim wajjin kan walitti na fide last summer 2023 keessa samarii yeroo jalqabu irratti Ibrahim wajjin walitti na fide. Erga waadaa hojjetee fi booda sirba babbareedaa hojjeta inni siif haa kennu jedhe. Gaafa isaa wajjin wal barsiisee anaaf Ibroo wal beeknaa garuu akkas walitti dhiyeennee hin qabnu turre. Baay'ee gammadee Shukris galateeffadhee Ibroo argachuu kootti Ibroo wajjin hojii eegalle. Gara sirba jaanaa erge. Sirba jaa keessaa sirba jaanuu Shukritti erge ani. Isa kamiin filadhaa sirba kana keessa sirba babbareedaadhaa kamiin filadhu jedhee isatti erginaan ani qalbiin koo sirba kan biraarra ture sirba sloo kan biraarra ture qalbiin kiyya inni sirba isa kan shawaa kana filatee jechuudha. Uummata irraa gatii fagaattee jirtuu fi amma sirba kanaan utuu deebitee dhufte bareedaadha. Kana hojjechuu eegale. Istuudiyoo hojjetame kan istuudiyoos kan baasii hundumaa kan muuziqaa kan maalii hundumaa kaffalee sirbicha hojjedhee dhumarratti yeroo sirbicha hojjechaa jirru anaaf maamiin kiyyaa gaafa shaakallus hiriyaan koo akka obboleettii kan taate jirti anaa fi ishee wajjinis gaafa shaakallu isatti ergina maal asirreessinu akka maagoon guyyaa guyyaatti nan ergaaf
sirba kana duwwaatu hin ta'in any song sirba naani hojjechaa jiru hojii naani hojjechaa jiru hundumtuu isa bira jira nan ergaaf maaliif amantaa isarraa gatiin qabuu fi artistummaa isaatti gatiin amanuu fi hojii isaatti gatiin amanuu fi isatti ergaa isarratti walitti dhiyeenya keenya ilaaleen jechuudha. Kana gidduutti anaa fi Ibroon walirraa bannee gara jalamaa moo jasadii walirraa bannee kuni erga saampilii galee waan hundumtuu muuziqaan hojjetamee maal jedhee na ergamee jira. Faayinaalii galuu duwwaatu na hafe ture. Asii akkuma beektanii istuudiyoo argachuun baay'ee ulfaata. Istuudiyoo si'a tokko argee saampilii galee. Saampilichi hin taane iddoo tokko waan sirraa'u qaba ture. Bakka faayinaalii gaafa galtu sirreessina jedhamee kana hunda egaa Shukriitti ergaan jiraan. Erga guyyaa day 1 irraa jalqabee Shukriitti ergaan ture yeroo shaakala. Anyways, Ibroodhaanii faayinaalii galii na ergina faayinaalii galiinsi ergaa na obsiis istuudiyoon isin jure. Keeniyaan deemee achi konsertii Ingilaanditti konsertii waamamnee turre. Ingilaandiin gaafa deemuuf jennu Shukrii haasofsiisee amma dhufuuf jenna Beebii Maasinqoo na haasofsiise. Beebii Maasinqoon lafa Shukriin muuziqaa hojjetudha. Beebii Maasinqoo na haasofsiisi istuudiyoo achi gallee anaafatis hojiin hojjannaa jedhee sagalee isa sirba kanas achumatti istuudiyoon galaa jedhee murteesseen deeme. Kana hunda gaafa ta'u Shukrii waa'ee sirba kanaa natti hin kaasne. Istuudiyoo galee guyyaa sana Shukriin hojii jira. Anaaf Beebii Maasinqootu istuudiyoo hojjechaa jira. Har'a sirba kamiin eegallaa naan jennaan sirba tokko sagalee galuun narreera faayinaaliin galle. Sirba sana galeen faayinaalii erguun narra jira isa ana jalqabnuun jedhe maaliif isa sagalee duwwaa galuu gadi ta'e. Biitii isaa fuudhee sirba isaa fuudhee gaafan banuufi sirba kana koo Shukriin hojjeteera jedhe. No Shukriin hin hojjennee naa sirreessii jedhee isan ergee dhageesseeti malee jedheen maaliif gurbaan Oromiffaan beeku so wal jalaadhee jedheen yaade. No hojjetee jira jedhee sirbicha naa bane. Sirba gaafa naa banu sirbichi isuma ani hojjedheedha garuu walalootti dabalameera yadaloon itti dabalameera meeshaan guutuun hojjetameera haaraatti hojjetame muuziqaan isaa maaliif istuudiyoon kan oriijinaaliin isaa itti hojjetame Birhaan bira hojjetame istuudiyoo Birhaan biyyatti jechuudha. Kan isaa guutuu isaa Beebii Maasinqoo biratti hojjetee miksii isaa immoo Abbuu bira hojjechaa jira. Kana hunda ani quban qabu. So ittiin bilbilee hojii jiraan an kaasnee anaaf Beebii naasofne akkamitti sirba kana hojjechuu dandeenya. Kan koo ta'uusaa ittimee kan koosa hojjetame oriijinaalii isaa dhageessiseenii maal jedhee innis bitaatti galee isuma haasofsiisii jedhee kanaa walii gallee akka borumtisaa ganamaan Shukrii naa bilbile. Naan Shukrii sirba koo akkamitti hojjette ani naa sirreessii jedheen sitti ergee malee akkamitti hojjettaa sirba ani naa sirreessiisin jedhee sirba kana aniyyuu miti maamii kiyyatu baay'ee jaallata. Akkamitti hojjettaa sirba kana jennaan ati tokkoffaa jedhe waggaa guutuu sirba kana fakkaatu irra teessee hojjette ani sirbichayyuu badaan jaallanne albamii keessan gashaa jedheen hojjedhe malee sirbichayyuu badaan jaallanne lafattiin badiin jedheeni tokko. Lammaffaa sirba kana isatu naa kenne Ibraahimtu naa kenne isheen na jalaa baddee jirti teleefoonas na jalaan kaastu silaafuu situ bareechee sirbaa sirraa deemaa sirbichi isheen dandeesseen sirbineeyyuu kanaafu ati fudhadhu jedhee naa kenne. Jennaan nan aaree maaliif itti dhameera waan kaffalamu hunduma kaffaleera inarjii baay'een gargaarame istuudiyoo asitti istuudiyoo argachuun salphaa miti baay'een hojii kanarratti baay'een tattaafadhe hojii baay'een istuudiyoodhaa hojjedhee jira gara albamii lamaan qabaanii istuudiyoo keessaa kan hin baane aariin qabaanii maaliifi nan hojjedhaa asiin bahuu fixanii nan erganii inni sabjektii kan biraadha. Kana hunda Shukriin beeka. Kanaaf jedheeyyuu Ibroo wajjin wal na barsiise. Inni siif hojjetaa amma bakka iddoo keetti deebitaa rakkoon tokkoon jiru jedhee na jajjabeessaa ture. So inni kana deemeen hojjetaa jedhee sammuu koo keessa hin jiru. So gaafa inni akkas jedhu sirba kana already inni hojjetee
fixee maasterii godheera. In hojjetiin hin jedhaan immoo erga abbaan sirbichaa ati hojjedhu situ caalaa sirbaa jedhee yootti kenne immoo abbaan sirbichaa yootti kenne kan ani aaruu qabu abbaa sirbicha barreesseetti. So Ibrootti maaseejiin ergeef maaliif telefoonaan yoo naasofsise waan gadhee gatiin jedhuu fi maaliin jedheeni akkamitti sirba anaaf waan hundumaatti kaffalee enerjii kootti fixee hojjedhee tokko dabarsitee kennita. Maaseejii kaayee fi ergasii naa bilbila na qunnamuu yaala ani nan cufe. Ani gaafan dallanu amalli koo kan hundumtu beeku Shukrii dabalatee maa inni gaafan aaruu nama nan cufa. So akkanaanii isatti bilbilee akkas goote akkan jenne beekaniyyuu. So gama Shukriitiin immoo maaliin jedheeni Shukriin jedheen ani kan hin sittaare maaliif sirbicha sirbite miti. Ana caalaa bareechitee sirbite sirraa tola. Walaloo kan itti dabaltanis yadaloo kan itti dabaltanis baay'ee bareeda. Garuun jedheen kan sirraa eegamuu ture maaliifi natti himne. Ani guyyaa guyyaatti waliin haasofna. Anaan bilbiltee hawwii sirba kana ani fudhadheera naan jechuu qabda turte. Badinaatti dalagde kana. Jennaan ati qoy sirba kana waggaa guutuu utuun hojjetiin teessee ani bareechee sirbinaan sitti tolee ani maaliif inaafta. Ennaan inaaffaa miti dafqa kooti anis haqa kooti eenyuyyuu ta'e naaraa ani inni fudhateef naareetuun ta'ini waan istuudiyoo biraa keessatti dalagamaa jiru isaan mari'adhee kanaan boodan hojjettee ammannis dabalee wanta sana gaafa anarratti raawwatu of course natti dhaga'ama. Kana gidduutti beebii maasiinqoon maal jedhaani ati waadaa sirba kana fakkaatu already baastee jirta. Lammaffaa sirbi kun oriijinaalii kan ishee ture. Sadaffaa amma sirreessinee kanarratti sagalee galtee hojjettee isheef yoo kennite maal qaba jennaan dandeesseen sirbitu yoo dandeesse isheedhaa fi sirba hammayyaa kenniif malee sirba akkasii dandeesseen sirbitu sirbuu dandeenyaan fudhattu. Jannaani beebii maasiinqoon bakka hojjedhu jedheera ati maaltu si dhibee ati namarraa waan fudhattee hin qabdu oriijinaalii kanuma kee ture inni immoo hin aaru. Ati bareechite yoo sirbite kana hin gammada malee hin aaru. Yaaliitii hin taanaan hin ta'uu taanaan hin dhiisnaa innum taa hojjetu. Dideen ture ani hin barbaadu jedhee maaliif already hojjetee fixeera kanni. So tolee jedheen sagalee galee. Beebii maasiinqootu na dirqisiise guyyaa lama na kadhate sagalee galii jedhee. Tolee jedheen kanammoo isarraa mirkaneeffachuu dandeessu. Namoota ani maqaa dha'e hundumaa isaaniin bilbiltanii isaanirraa mirkaneeffachuu dandeessu. Hunduma isaanii beektu. Biraaniinis Ibraahimis beebii maasiinqoos. Achi sagalee nagalchee halkan hojjechaa bullee ganamaan nutoo Shukriin hin gammadaa jennee itti ergine. Maaliif gatii bareedee sirbameef. Gaafatti erginu na arrabsee beebii maasiinqoo arrabsee akkamitti ani sirba maasterii godhee akka isheen hojjettu goota. Ennaani sirbi kun oriijinaalii kan isheeti. Lammaffaa immoo hojjisiisiin yoo dandeessee sirbite haa hojjettu jettee ati natti bilbiltee natti yaan ture. Amma immoo dandeessee gaafa hojjettu ishee waraabu immoo maaliif sirbisistee jettee maaliif aartaa jedhee kanarratti wal lolani. Haa hojjettu gatii jedhee fi gurbaan sagalee nagalche. Inni immoo akkamitti sirba ani hojjedhee irratti sagalee galtii deebi'ee aare. Anta qaalihን ሰተክ እንዴት ኦሬዲ ትስራው ብለክ እንዴት መልሰክ ደግሞ ስሰራው ደግሞ ለምን ትናደዳለህ? ከነረቲ ከኒሳን ወሎለ አቺ ቮይሲ ነርጌፍ ሹክሪዳፍ ቮይሲ ከኒኒ አስረቲ ነማፍ ኤርጌ ባሴቹላ ቮይሲን ሱን አመሚቲ ጃንዋሪ ኬሰቲ ቮይሲ ሰነ ጉቱ ሳናን ቀባ እስኒፍ መጠንሳ ከናኒ ጀዴኒ ማይኒ ቮይሲ ሰነረቲ sirba kana already ati bareechite hojjettee jirta. Sirraa tolee jira. Walaloos yadaloos kan itti galchitanii bareedee jira. Beebiin kana gidduutti waan balleesse hin qabu. Inni yoo isheen haa sirbitu yoo dandeesse sirbite haa sirbitu gatinaan jedhee fi sagalee galii yoo hin taate hin ta'u taanaan hin ta'u. Kanuma jedhee gurbaanii
beebii maasinqoo dhagaa kun. Kanaafuu isan loliini hiriyaa kee waggaa dheeraati hojii baay'ee waliin hojjechaa jirtu sababa koo akka wal loltan hin barbaadu. Badii kan balleesseen jedhe kan paartiin kutamee jechuudha. Badiin kan badee Ibrootu anattis sittis hojii kana kenne. Sa'a sanatti kanaan beeku Ibroon akka balleessetti quba qabaadhaa. Kanaan dhiifama isa gaafadhe hiriyaa lamaan gatii wal lolaniif. Kana isaaniin araarsuu kootti malee ani keessaa nan ba'a hojicha hojjedhaa gadhiisa hiriyaa keessin dhabiinidha malee ati sirrii jirtaa miti. Saba kanaan hojjedhu kanaan ati hojjedhu jedhe sirbicha jibbee yookaan sirbichi kan isaa gatii tureef yookaan immoo gatii ani dogoggoreef miti. Isaan dudduuba deemee hojjetedha malee badiin isa sirbicha fudhate miti. Maaliif sa'aatii sanatti kan inni natti hime akka Ibroon isaaf kennedha. Abbaan sirbicha akka isaaf kennedha. Quba sitti qabaan jiruan garuu haqa koon dubbachaa jira. Erga dubbatamee haadhoowuu jedheeni. Kanarratti wallollee anis deebi'ee biyya kootti hin galee ji'a murtaa'e booda obboleettii koo isheen jedhee hiriyaa kootii akka obboleettii kootii isheetti bilbilee telefoona na jalaa hin kaastu ji'a murtaa'e booda obboleettii koo isheen jedhee hiriyaa kootii akka obboleettii kootii isheetti bilbilee telefoona na jalaa hin kaastu garuu haasofsiisuu barbaadeen ture. Badiin nu bira hin jiru jedhee badii jiru hunduma beebii maasinqoo fi Ibraahim irra kaa'e. Ani yeroon Londaniin jiru beebiis arrabsee anaanis gatii na arrabsee fi cufeeni gatii sirbicha fudhateef miti. Akka namni na arrabsu natti darbu eenyuufuu nayyamuun. Nama sin tuquu nama sin arrabsu namnis akka na arrabsu hin barbaadu. Maaliif kan sirbichi fudhatameerra kan humni kootti badeerra maaliif hin arrabsama? It's not right. Haa ta'u kanaafin jalaa callise kanaan booda maal haasofnarre hiriyummaan erga akkas wal gochuu yoo ta'e midhaa koo duraaniitu beektu ani gatii biyya deemuu hin dandeenyee fi as taa'ee hojii gaafan hojjedhu hojiin koo gadi hin ba'u. So kana naa gadduu qabda malee na jajjabeessuu qabda malee atis cabaarratti cabaa sun hin ta'u. Ani kanaasitti hojii kana dandeettiituun qabu xaxamee kan hin taa'u akka nama irra deemee hojjechuu dadhabee miti. Maallaqaanis yoo ta'e dandeettiidhaanis yoo ta'e garuu saba koon filadhe. Sabuma isaan mataa'ee na arrabsaa jiru kanan filadhe. Kanaafi kanaanii asitti tortoraa jiru jechuudha. Anyways midhaa koo sana tu beeku midhaa sanarratti kana gochuun anaaf cabiinsa. Achi deebee dhufee miidiyaarraa badeen ture yaadattu yoo ta'e waan hundumarraa badeen ture. Maaliif qalbiin na cabe haqa walitti dubbanna taanaan qalbiin na cabe baay'ee natti dhaga. Anyways akka naa gadditaniif miti kanaan dubbachaa jiru. Anyways akkasitti jedheeni achi isheen in ibsiteef akkamitti ati sirba isheetti himinnu jettaare. Anaaf isheetu hojjetee yeroo hundumaa nu sirreessee dheessee ergaa ture itti dhaga'ama of course jetteen. Bakka amma kanatti ishee aarsaa taanaan ani hojjechuun koo yeroo ani gatiin bareecheef sirbichitti tole amma yeroo kan dhiistee teessee turte isheen hin dhiisnee hojjechaa turte istuudiyoo dhabdeeti. Innaan dhiisnee jetteen. Innaan bakka akkas taanaan sirbichaa fudhattu walaloo fi yadaloo sanaanii keessa galchee garuu keessaa baastee isuma duraanii oriijinaalii ishee hojjetattu. Achi telefoona kaasii fi haasofsiisinii nagaa buusaa jettee nama nan kabaja kaasee haasofsiisee anoo dhiisee maaliin jedheeni anaaf isatu haasaa rabbii ragaa haa ta'u ragaa nam fidee yookaan immoo akka nama waraabee dhiyeessuun beekwani. Anyways maaliin jedheeni shukriin jedhe sirba kana baay'een jaalladha. Ana caalaa maamii kiyyatu jaallata. Atis hojjette taanis hojjedheera. Atis itti dhamaate taanis itti dhameera. Dubbiin dur bade garuu amma immoo bareedaa kan ta'uyyuu caalaatti yoo wajjin hojjenne yoo maal sitti fakkaata jennaan lakkiin dheerataa sirbichee. Okay abbuun intini isaa kutu muuziqaa isaa gidduu isaa yoo kutee waliin hojjenne jennaan abadan badaa yoo barbaadde ati qofaatti baasii anis qofaatti hin baasan qofa amma maal bareedaa yoo waliin taane bareedaa jedhee nan kadhadhe rabbi na argu kana.
Innaan inta'u jedhe isa dhumaanaaf inni kan haasofne jechuudha. Inta'u የተቦጨበጨ ምናምን ስራ ነው የሚሆነው jedhe kuffisee ati maaliif amma kana wanti sirbi kun maaliif si gube maaliif dhiisuu dadhabde jedhee darbaanatti dubbannaan gooftaa kwaanii namni akka darbaanatti dubbatuun barbaadu bakka nagaatti jedhee anaaf inni yeroo hundumaa gatii wal qocolluuf dhiisee nan cufee jechuudha. Sirbi kun itun gadhiifamiin guyyaa 3 dura gaafa roobii jechuudha. Istuudiyoo irraa Birhaanii fi Ibroo ta'anii naa bilbilu warra sirba kana oriijinaalii hojjetanii naa ergan jechuudha. Bilbilanii akkamitti sirba kabajaan si hojjennee haati kee sirba isheef ta'u bareedaasaa sagalee ishee wajjin ta'u hojjedhu jettanii amma sanatti dhamaane akkamitti dabarsitee kennita. Maal taate Ibroon sirba kana dabarsee hin kennine. Situu isaaf kennee hawwiin sirbuu dadhabdeetti na jalaa baddee jirti jettee situtti kennee. Innaan lakki aan hin kenninee fi situtti kennee lakki hin kennineef ani naa sirreessee ergeera. Yeroo baay'ee isatu naa sirreessaa ture kanammoo atiyyuu beekta. Maal haasaa jirta jenna Birhaan bira ta'a lakki nuti hin kenninee fi nuti ndoo faayinaalii kee eegaa turre. Sagalee faayinaalii nu eegdeetti achumaan badde. Aareen badee ani. Kanarratti bilbiliitii ammuma telefoona keessa isa gasheedhanii WhatsAppidhaanii gruppiidhaan taanee bilbillee fi telefoona kaase. Sirba kanaanis kenneeraa jedhee gaafateen lakki. Sirba kana hawwiin barbaadu jetteetti ati fudhadhu jedheera lakki. Sirba kana shirraan tolu ati sirbii jedheera lakki. Maallaqa sirraa fudhadheera sirba kanaaf lakki. Kanaafi kan maallaqa naa kenne hawwiidha. Kan sirba kana ani barreessee kenne hawwiidha. Isa kamii kanaati akkas jette. No isheen anis bilbilee si gaafannaan isheenii na jalaa baddee jette. Isheen immoo waggaa tokko guutuu sirbicha qabattee teessee waa tokkoon hojjenne so sirbi kun lafarraa baduu jedhee hojjedhe. Jedhee ani yeroo sana kanaani aare. Shukrii ammaatii Ibraahim wajjin wal lolchiste. Tunniin balleessin badii akkan isarra kaa'u goote. Anaan qalbii na cabsite. Na dudduba deemte sirba ani na gargaarii siin jedheedhaan akkas goote. Jannaan ammas dabalee na arrabse sobduu maal jedhee na arrabse. Sirba kana ati hin barbaadu naan hin jennee Londanitti. Sirba ati hojjettee maastarii goote bakka fudhadhu ani hin barbaadu kanaan booda yoon siin jedhee nama wajjin walitti buuta taanaan sirbicha jibbee miti. Yookaan ani haqa dhabee miti. Sa'aatii sanatti nan aaree this is on Wednesday. On Friday bakka isuma na harka jiru callisee dhuma gadhiisa saambilicha jedhee aariidhaanii saampilii sana gadhiise. Maaliif ani kan isarraa eege si'a tokko si'a lama si'a sadii miti. Si'a 4 na arrabse waa'ee dubbii kanarratti jechuudha. Inni aanaan ifa mana gaafachuu qaba ture. Namni aan itti balleesse yoo jiraate Ibraahimii maaliifii waan inni hin gooneen waan inni hin beekneen cufeenii gaafa naa bilbilus jalaan kaasne tuun kana godheera ta'e badiin sun na bira jira. Kun hunduu dubbiin kun hunduu asiin ga'u ture. So sanaa fi Ibraahimiin dhiifama gaafachuu barbaada dabalee. Inni immoo hawwiin natti balleessiteetti hawwiin kana gootee sana gootee. Waan naan jedhu yoo jiraate badiin yoo ana bira jiraate dhiifama nan gaafadha. Amman beekutti garuu dubbiin jalqaba amma dhumaati kanatu habbin godhe. Ani nama Oromoo bira dhaabbatu. Xiqqaasaa ta'u guddaasaa ta'u hiyyeessasaa ta'u sooressaa ta'u gurraachasaa ta'u diimaa nama Oromoo ta'e bira dhaabbatudha malee nama Oromoo cabsu miti yookaan xiqqeessu miti yookaan Oromoo irra sobu miti. Kanammoo hundumti keessan sirriitti beektu jedhee yaada. I hope. Amma waan deemaa jiru immoo keessaan nama haasofsiistee jedhame. Ani keessaan namatti bilbilee akkas na godheen jenne. Gaafa naa bilbilanii dhugaa amma dubbadhee kana dubbadheera. Kanammoo mirgan qaba of defend gochuuf maaliifi amma kan hojii kana dhabe ana. Kan itti midhame ana. Kan arrabsamaa jirus ana. How is that fair? Oromoon
dhugaa bira akka hin dhaabbanne amma reefuun arge. Tifozoodhaan ta'e dubbiin. Namni tifozoo yoo qabaate badiinsaan dhorkataaf. Namni tifozoo yoo qabaate waan barbaade yoo barleesse isatti badee sanatu arrabsama. Waay! Anis balleesseera taanaan isanaanii amma akkas isinitti himee fudhattanii garee qabattanii akka nama arrabsitanii isin barbaadu, akka namatti darbitanii isin barbaadu. Utuma kun dhugaa kooti. Na amanuuf dhiisuu dandeessu. Warri kana amantanillee qabattanii akkasatti dubbattanii isin barbaadu. Ani haqa kiyyaan ibsadhe malee ani hattus miti isaanis hattuu hin jenne. Hattuu maybe jecha dogoggoraa ta'uu danda'a. Garuu bakka sirbichi na jala haatame jechuun that's what happened. Maaliif seeraan hin fudhatamne kennaadhaan hin kennamne. That's exactly what happened. Aadaan kun immoo baratamee jira. Aadaan wal cabsinee hojii walirratti balleessuun kun dhaabbachuu qabaa. Kana ani immoo sirba inni baasee irratti miti kanaanii sirba kana gadhiisee sirba kanaanii gaafa jimaataan gadhiisee hojii isaa balleessuuf miti kanaanii baasee baay'een keessan kan hubattanii inni viidiyoo baasnaan ani viidiyoo isaa balleessuuf akkan gadhiisetti hubattanii that's not correct. Ani gaafa jimaataan gadhiisee inni gaafa Saturday gadhiisee kanaan boodaanii miidiyaa kanarras ba'ee waa tokko dubbachuun barbaadu isa kanayyuu na dirqameeni malee haasawuun barbaadu dhiifama kanaan ga'uu keenyatti nurraan eegamu artistii akka artistii Oromootti isiniin dhiifama gaafachuun barbaada. Dhiifama isinitti dheeressu kotti dubbiin jiru kana galatoomaa ulfaadhaa kanumaan jedha. Thank you.